Yooyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii bakka nagaan gara YouTube channel kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Kufaatii waldaa Luuteraan barkurneewwan dhiyoos waldoonni kiristaanaa Pirootestaantii kufaatii guddaa keessummeessaa jiru. Keessumaa waldoonni miseensaa ELCA jedhamuun beekaman ammoo harcaatii guddaa keessummeessaa jiru. Waggoota muraasa keessatti kufaatiin kun isa ija qabataa ta'ee dhufee jira. Mee waa xiqqoo jedheen gara yaadaan dubbachuu barbaadetti tarkaanfadha. Luuteraanizimiin miseensota miiliyoona 60 ol kan qabu yoo ta'u, waldoota Pirootestaantii keessaa isa guddaadha. Waldaan kun kan hundooftee jalqaba jaarraa 16ffaa keessa yeroo monokseen Kaatolikii Maartiin Luuter gochaa waldaan Kaatolikii Roomaa kaardii dhiifama cubbuu ittiin argatan jedhamu gurguruu jalqabdee mormedha. Gootni amantii Maartiin Luuter daldaltoota ergama Kiristoosiin dabarsuuf xaaran kana dura dhaabbachuun dhiifamuun cubbuu waraqaa bitachuun otoo hin taane Waaqayyotti amanuu fi ayyaana Waaqayyoo qofaan akka argamu gad qabee barsiise. Qajeeltowwan Luuter ayyaana qofa, amantii qofa, caafata qulqullaa'oo qofaa fi kanneen jiranidha. Namni tokko fayyuu kan danda'u ayyaana Waaqayyotti amanuu fi caafata qulqullaa'oo qofaan kan jedhan ejjennoo Luuterii fi haaromsitoota yeroo sanaati. Kanaaf Luuteraanizimiin haaromsa Pirootestaantii keessatti giddu galeessa waan ta'eef bulchitoota mootummoota Jarmanii hedduu humna giddu galeessa Impaayera Roomaa qulqulluu irratti fincilaa gargaarame. Guutummaa Jarmanii Iskaandinaaviyaa keessa saffisaan babal'ate. Jalqaba jaarraa 18ffaa keessa gara kolonii Joorjiyaa kan galfame yoo ta'u, jijjiirama bara 1000 irratti akka waldaa guddaa mootummaa keessatti of hundeessee ture. Ittuma fufee guddina saffisaan addunyaa guutuu keessatti akka ifa ganamaatti ife. Hanga barkurnee muraasaa tikstoonni kaajachaloon ergama kanaatti maqaa gadhee gochuuf fiigaa jiranitti Luuteraanizimiin mixxiqqee hin beeku. Waldaan Luuteraanii Sinoodii Mizuurii bara 2021 akka gabaasetti waldaan kun miseensummaa isaa hir'achaa dhufeera. Bara 2020tti waldaan kun miseensota waliigalaa cuubaman tilmaamaan miiliyoona 1.8 kan gabaaste yoo ta'u, kunis bara 1971tti miseensota waliigalaa cuubaman gara miiliyoona 2.8 dhiyaatan irraa gad bu'eera. Amantiin kiristaanummaa amantii guddaa Ameerikaa bara 1976tti jaarraa 20ffaa keessa sadarkaa olaanaa uummata waliigalaa keessaa %91 argatedha. Kunis bara 2016tti %73.7, bara 2022tti immoo %64tti gad bu'eera. Waldaan Luuteraanii warra Wangeelaa Ameerikaa waldaa ishee keessaa gara %30 dhabdee waldoota ishee %12.5 cufte. Waldaa United Methodist waldaa ishee %16.7 dhabdee waldaa ishee %10.2 cufte. Waldaan Presbyterian kufaatii guddaa kan qabdu yoo ta'u, bara 2000 fi 2015 gidduutti waldaa ishee %40 ol fi waldoota ishee %15.4 dhabde. Cuuphaan daa'immaniis hir'ateera. Akka biyyaatti cuuphaan waldoota warra Wangeelaa Ameerikaa immoo %40 ol gadi bu'ee jira. Sababni kufaatii kanaa maalidha? Maddi kufaatii waldoota Luuteraanii keessatti mul'ataa jiru ulaa kaajachalummaa gaggeessitoonni addaggee dhaloota addaggeef saaqaniiti. Biyyoota kaabaa Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti akkuma jiruun ergamni waldoota Luuteraanii fuula jijjiirratee jira. Inni hamaan sunis utuu iddoo aarsaa dhaabbatuu ija keenyaan arginee jirra. Guyyoota muraasa dura hiriyaa koo tokko waliin waldoota Luuteraanii Edmonton tokko daawwannee turre. Teessoo amma meeshaalee miidhaginaa mana keessatti alaabaa gadhaawotaan laaqamee jira. Nadhabbii fi aarsaan Luuter kaffale kanaa jennee akka malee gaddine. Waldoonni Luuteraanii kaleessa aarsaa guututaan mootummaa Roomaa dura dhaabbachuun ijaaramte. Gadi qabdee ergamoonni Kiristoos dhugaan maal akka ta'e dhaloota hubachiisuun laga du'aatti ga'anii jireenyaatti waraabdee har'a qoonqoo albaadhayyiitti gurguramte. Tiksee kanneen jedhaman waldoota kana ergamtoota bineensichaa gurguratanii jiru. Geggeessonni waldoota kanaa caasaan jiran maallaqa hooggantoonni New World Order dhangalaasaniin macheeffamanii jiru. Waldaa ergama dhugaa qabdu fi
qaama guddicha addunyaa keenyaa waan taateefis bineensichaan nyaatamteetti. Warri garaa mo'achuu jiraachuu hin dandeenye waldoota kana gurguratanii badanii jiru. Gowwaan garuu jirti si'a. Har'a Kaatolikii kaleessa mormitee keessaa baate caalaa mancaatii hamaa keessatti dhidhimee kan jiru waldaa Luuteraaniiti. Waldoota Luuteraaniitu har'a dhiiraa fi dhiira, dhalaa fi dhala gaa'ela dhaabaa jira. Gaa'ela saaltukkee hunda caalaa beekamtii kan kenne akka waldaa kanaa hin jiru. Maaliif kana gootuu jedhamanii yoo gaafataman mirga namaa kabajuu wangeelatu nu abboomaa jedhu. Qajeelfama wangeelaa ala baatanii akkamiin mirga namaa eegdu yoo jetteen cubbamaa gadi ari'uu hin qabnu jedhu. Walumaa gala dhaqdhaqii hamaan nyaatamanii jiru. Kanaaf ammoo gaan maraatummaa ija hin qabne keessaa marmaaraa jiraachuu isaanii fi waan sababa hin goonne akka sababaatti dhiyeessaa jiraachuu isaaniiti. Dogoggoroonni har'a waldoota Luuteraan keessatti argaa jirru kun reefuu mucaadha. Gochoota dhangaggaa addunyaa raasaa jirtu hedduu gadi baatee simachuuf sagantaa qabaachuu ishee kan agarsiisan iccitii hedduun dhaga'amaa jira. Afrikaa fi Itoophiyaatti waldoonni Luuteraanii maal fakkaatu? Mancaatiin kaaba Ameerikaa fi Awurooppaatti Luuteraaniin mudate Afrikaas seenee jira. Waldoonni Luuteraan Afrikaa jiran waan hedduu qolaan qabanii dhaloota sobaa jiranis ergama kana simachaa akka jiran agarsiiftuun jiru. Mirga fiinoon jedhu dhaga'amaa jira. Dhuguma waldoonni Luuteraan Afrikaa fi biyya keenya keessa jiran geela dhugaa lallabna jedhu taanaan ergama Luuter akkuma jiruun qabatanii dibaabee Luuteraanii jalaa maquu qabu. Addumatti miseensi Luuteraan kan taate waldaa Makaanis Itoophiyaa keessa jirtu balaa hamaa jala jirti. Seexanni waldaa kiristaanaatti galee yaada garaa isaa kan inni lallabate gaadidduu wangeela badhaadhinaati. Mootummaan badhaadhinaa Itoophiyaa aangoo irra jirus ergama kana akka qabu ifaadha. Jaarsi kaawunsilii tokkummaa waldoota warra wangeelaa jedhamuun beekamu mootummaan badhaadhinaa labsii lakkoofsa 1208 fi bara 2012 ijaarellee dhoksaa gadi fagoo qaba. Waldaan kiristaanaa mootummaa fi labsii mootummaan ijaaramtu addunyaa keenya irra hin jirtu. Bu'uura heeraaf seera akkasumas qajeeltowwan mootummaa biyya tokkoon garuu heeyyama argachuu dandeessi. Kaawunsiliin kana ammoo pirezidaantii waldaa Makaanis Itoophiyaa gaggeessaa jiraachuun yaaddoo biraati. Waan hundumaa yaadaan qabachaa tarkaanfadhaa. Kufaatii guddaan akka wangeelaan faallaa deemaa hin jiru. Waldaan kiristaanaa qajeeltoo ishee isa ta'e wangeelaan faallaa deemnaan kufteetti. Haa ta'u malee ergamii Luuter dhaloota dhugaa baatan keessa yoomuu ni jiraata. Waldaan kiristaanaa ishee dhugaan amma Yesuus deebi'ee dhufuutti ni jiraatti. Waldoota biyya keenyaa fi diyaaspooraa keenya ergama hamaa mul'ataa jiran itti ufee nan dhooba jechuudhaan kan barreesse Olifan Margaati. Waaqayyo guddaa isaa eebbisuu. Facebook yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.